Pireezidantiin Tarkii Recep Tayyip Erdogaanii fi Ministeerri Muummee Israa'el Benjamin Netanyaahuu dubbiidhaan wal qoccoluutti fufaniiru. Tarkiin Israa'elitti Iraan ishee haaraa ta'uuf deemti. Dhibdee keessa kaseenan Tarkiif Israa'eloo dhiyootti gara waraanaatti seenu moo hariiroo isaanii fooyyessu? Waggoota 3 darban hariiroon dippiloomasii Israa'elii fi Tarkii gara lolaatti qajeelaa waan jiru fakkaata. Amma yeroo gaggeessitootni biyyoota lamaanii dubbiidhaan wal qoccoluu itti fufanitti waraanni gidduu isaaniitti ka'uu mala akka jedhu gaaffii namoota hedduu ta'ee jira. Ministeerri Muummee Israa'el Benjamin Netanyaahuu ji'a bilaa darbe ergaa miidiyaa hawaasummaa isaanii irratti maxxansaniin pireezidantiin Tarkii Recep Tayyip Erdogan garee shororkeessaa Iraan keessa jiru akka deeggaranii fi lammiilee isaanii Kurd irratti ajjeechaa raawwachuu himatan. Guyyootaan booda paarlaamaa irratti dubbii kataasisan Erdogan Filisxeemonni Gaazaa keessa jiran 73,000 harkii fi fuulli isaanii dhiigaan laaqamee osoo hin ilaalle obbolaa keenya Kurdoota miitan jedhanii qaanii malee nu himatu jechuun deebii kennan. Akka lakkoofsa Itoophiyaa fulbaana 26 bara 2016 erga Hamaas Israa'el irratti haleellaa raawwatee fi Tel Aviv Gaazaa irratti duula bantee booda Israa'eliif Tarkii gidduutti qoccollaan dubbii hammaataa dhufe. Ibsii fi himatni waggoota 3 darban kennamaniin dabalatatti adeemsi hariiroo dippiloomasii uumuus dhaabateera. Tarkiinis hariiroo daldalaa Israa'el waliin qabdu dhaabuu ifoomsiteetti. Yuunivarsiitii biyya Tarkiitti gargaaraa Piroofeesaraa dhimmoota hariiroo idil addunyaa kataan Dr. Togis Ersoy haalli biyyoota lamaan gidduu jiru qajeeltowwan dippiloomasii caalaa fedhiiwwan biyya keessaa waan qabatanii jiraniif dippiloomasiin alaa siyaasa biyya keessaatiin miidhamaa jira jechuun ibsu. Muddamni kun dabalaa deemuu fi qoccollaan dubbii kun biyyoota lamaan keessatti siyaasa ho'isaa jira jedhu. Netanyaahuun nama jabaa fi lola seenuuf nama of duuban jenne akka ta'e sammuu namaa keessatti uumuun siyaasa biyya keessaa irratti dhiibbaa akka qabaatu yaalaa jiru. Gama Tarkiitiin immoo bulchiinsa qaxanichaatiin wal qabsiisutu jira jedhu. Haala amma isaan gidduu deemaa jiru yoo ibsanis hariiroon Tarkii fi Israa'el yeroo hundumaa nagaa qabbanaa'aa ture. Amma gara dorgommii dhokataatti qoccollaan dubbii Netanyaahuu fi Erdogan gidduu carraa balaa uumuu ni dabala. Keessumaa Erdogan dubbiiwwan dubbatan haala jiru daran hammeessuu mala haalli akkasii balaafamaadha jedha. Yuunivarsiitii Seent Joorj kan Londanitti argamutti Piroofeesara hariiroo alaa kataan Amnoon Araan qoccollaan dubbii aangoota lamaanii kun irra guddaa shaqaxa biyya keessaatiif akka oolu dubbata. Gama Tarkii fi Erdoganiitiin qoccollaan dubbii galmisaa paartii Jastisii fi Development gammachiisuudha. Netanyaahuunis haala wal fakkaataa fayyadamuun paartii isaa gammachiisuu fi deeggarsa cimsachuuf dhimma itti bahaa jira jedha. Ogeessonni yaada isaanii BBCf kennan akka jedhanitti lolli kamuu ka Tarkii fi Israa'el gidduutti uumamuu malu daangaa dhiibbaa itti uumuu malan keessaa ka'a. Carraan balaan uumamuu Israa'elii fi Tarkii gidduu yeroo kamuu caalaa amma ol ka'eeraa jedha Ersoy. Gara waraana idileetti carraan seenuu gadaanaa ta'uu ibsuun keessumaa Siiriyaa, Qophiroosii fi baha Meeditiraaniyaa keessatti dorgommii dabalaa adeemuunsaa hin oolu jedha. Kanaaf xiinxaltoonni yoo xiqqaate sadarkaa waraanaatti dhiibdee keessa akka hin seenamneef herreegawwan dogoggoraa sirreessuuf yaaliin inuma jiraa jedhu. Tarkiin Iraan haaraadha. Israa'elii fi Ameerikaan Iraan irratti lola osoo hin jalqabiin torbee tokkoon dura ministeerri muummee duraanii Israa'el Naftaalii Baanet Tarkiin Iraan haaraadha jechuun ibsanii ture. Boodarra yaadni wal fakkaataan kun Israa'elii fi miidiyaalee addunyaatiin irra deddeebiin dubbatama. Israa'el Iraaniin booda diina osoo hin qabaatiin jiraachuu waan hin dandeenyeef ajandaa uumuuf dirqamteetti. Mootummaa Netanyaahuu qofa osoo hin taane falmitoonni biyyattii keessaa muraasnis akka haaraatti diina beeksifachuuf yaalaa jiru jedhan ministeerri dhimma alaa Tarkii Hakaan Fidaan. Yeroo gabaabaatti fooyya'insi waan argamudha. Hariiroo Tarkii fi Israa'el irratti jijjiiramni dhufu yoo jiraate mootummaa amma jirurraa osoo hin taane kan filannoo itti aanee dhufurraa waa eeguu wayyaa jedhu.